السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترزور توردوسو في كيف جمتو تداوتو تكيا وروني تاتن وند كيسان وغنغان جراتني أنا دفو سينا والسينا لايك في شيريني سبسكرايبي بوچو كيسان اندغاتينا چوا ماتي كينا تو كيسان غلطو ما وروني ماتي كينا تاين ماتي كينا تاسن تا هر غويا بشنناتي مانا مدامي غزي وندا indalagna waa takkayyuu jijjiirama isaa hin argine jechuudha. Har'a birrii madaamiitii irraa fudhanneen bittinni jennee gallee jirra jechuudha. Waggaatti gisee takka bittinni jenne jechuudha. Akka maal goona akka haftaamillee ta'uu baatu akka hiyyeessaatiitti baanee gallee jirra jechuudha. Akkasumas immoo har'a muduun waa'ee ashitti fi Hamzaa irraa xiqqoo jedheetiin Hamzaa ashittiin ilmoo argatte jedhanii bakka miidiyaa kanarratti waa jedhaa jiranii anillee maaliif waa irraa hin jenne jedhee dhufee isiniin ta'a. Mabruuk jedhaanii baga daa'ima nagaa argatanii baga rabbiin isaanii milkeesse ji'a meeqatti deette garuu hunda deemte ji'a meeqa deettee jirti. Akkasitti kun ilmoo bakka gisee masan deemanii gisee isaan dub gochuun kun akkanatti namatti tolaa jechuudha. Isinillee itti qophaa warri ijaarsa qabdan jechuudha. Akkuma deemtaniin waggaa 2 waggaa 3 taznaannaa manaaman hin jedhina ishee dafaatiniin akkasii kanatti dub godhaa. Akkasii isiniin jedhaa bashannanni keessaa hedduu namatti tola. Sanansadhaa bakka kana kun akkuma agartan magaalaa Duhaa keessatti jechuudha. Qatar yoo kabeetan taate. Bakka namni hundi itti argamee guyyaa jimaataa kana xiqqi jedhaniitiin bakka itti bashannananii qilleensa ho'aa miti qilleensa bareedaa tokko qaba maaliif bakka baharaa waan ta'eef jechuudha. Guyyaa kana dammoo guyyaa hiriyoottan tiyya wajjiin maali misaa ka jedhan san yookaan immoo ciree miti misaan maali misaan afaan oromootiin mina barreessa komantii jalatti jechuudha. Guyyaa nyaata itti nyaanne jechuudha. Nyaata eega nyaanneen booda bakka kanatti buna danfisaa turanii bakka fataa zanaa ja'aa jirra. Bakka nyaatallee yoo geenne isinitti himna garuu bakka nyaataa duratti kama bashannanne isinitti agarsiisa jirne as baane jechuudha. Guyyaa kana dammoo maali guyyaan kun guyyaa mana madaamii keessatti inni faafatta bitinni jenne jechuudha. Achumaan guyyaa nyaata nyaannu kun akkanatti zana jenne nyaata keenya xalabannee waan nu barbaachisu jechuudha. Akkasitti nyaannee jirra sansaa waaw hedduu natti tolee jira jechuudha. Nyaata ajaa'ibaa nyaannee jirra. Eegasii buna keenya dhugnee gara mana keenyaa deemnee jechuudha. Nyaannee kun akkuma agartan kana waa hunda ka qabu xalabannee jara keenya annamarraa illee dubbachuun fedhu nama qeequllee hin barbaadu garuu dirqama nattaati. Hamzaa fi Ashittiin tun ifa wal maddii dhufanii baatii ammatanii gaanii jara keenya an akkana fakkaatutti waan ammata gaannatti hin fakkaanne ifuma wal fuudhaniif alaa kulli haal ammata ammuma gaanna fakkaatte mumkin akkan ani yaadutti jechuudha. Saniifoo jara keenya wagga wal fuutan jaartii san miidiyaarra illee hin fidina. Ilmaan gisee dhaltanis miidiyaarran fidina. Wallaa ammaan tana Ashittiin tun ifa wal bira dhufanii kan akka yaadu haratti waan baatii silaalamni baatii 9 dhalin majaanilleedha. 9 sanuu geessee mumkin hin beekne garuu habiya abbummaan isiiti akkas isaniif jaartii san miidiyaarran fidina. Yaada keessa gallee jira nuti. Yaada mucaa kanaa jara keenya annamarraa illee dubbachuun fedhu nama qeequllee mucaa kanaaf jechuudha. Waa'ee namaa keessan seeninaa jedhee jira. Dhugaa isaati waa'ee namaa keessan seeninaa. Isaan ji'a meeqatti illee argatan daa'imallee argatu baatanii waan namaa keessa seenanii borcuun taatu jechuudha dhageettanii jirtan. Saniifuu Hamzaan dammoo ilma isaati miti ilma obboleessa isaati na fakkaata inni addeera ta'aaf daa'imaaf na fakkaata akkasii. Addeera jechuun eessuma obboleessa natti fakkaata. Obboleessa abbaa natti fakkaata akka Harargeetitti jechuudha. Yookaan immoo obboleessa haadhaa jechuudha. Akkas natti fakkaata yoo waan dogongoruu baadhee jechuudha. Akkasumatti saniifuu akkasuma akka badhaanullee bashannana keenya ittiin dhaabannee isin bashannanaa jirra faafattin zanaa ja'aa jirra. Hiriyoottan tiyya dammoo asitti miistira guddaa
isaan waan TikTok YouTube irra gadhiisuun seenee isinitti hima yoo dhagaannatti aaran garuu rakkoon qabu dhiifama isaan gaafadha yoo haqinaan jaan dammoo hin haqaa jechuudha kaameraamaaniin kiyya kun akkanatti na duuba dhaabatee na fuuldura dhaabatee tastakakkalii akkas deemee achi deeminaan jaa jira Anda kun akkanatti naanna'aa jira kanan waraabaa jira isaan suuraa ka'aa jiranii ani immoo deemee viidiyoon akka waraabamu isaanitti himne callee akka nama suuraa waliin ka'u ta'eefiniin isaanitti hirkadhee jira guyyaa hedduu bareedaa ture guyyaa gaarii ture haa ta'u malee xiqqoo isii aarii wayii qabaa garuu aarii san balleessuuf bakka kana deemee jechuudha aariin sun akkasumatti hafee gara gammachuutitti seennee jechuudha isinitti himuu fi akkasitti bazana fataa ofirraa jirra isaan immoo akka viidiyoon waraabamaa jira jennaan dafanii rifatanii garuu dhiisi rakkoon qabu hin aaranillee dhiifama gaafadhee yoo isaan immoo viidiyoo kan haqxu malee balaa kana gadi buusan hin haqaa jechuudha saniifuu duhaan akkana jirti bakka bashannana bareedaadha bakka barbaadan baatanii itti fiigidanii qaama keessanitti qannastanii yoo barbaadan qilleensa bareedaatti fudhattanii baharri kunoo as jira bahararraa xiqqoo akkana yoo deemtan dammoo kunoo akkuma argitan magariisa marga jechuudha akka waan biyya keenya jirruuti garuu xiqqoo maali garaagarummaan biyya keenyaa fi biyya kana karaan irra deeman aspaaltiidha biyya keenya dammoo beektan ka ani isinitti himu garaagarummaan isaanii እና osoo biyya keenyallee akkanatti hojjetamee dasna jaa dhageettan kanammoo waggaa 3 dura garuu viidiyoo kana akka hin daganne maaf asirra laxxafe waggaa 2 dura natti fakkaate waggaa 2 dura akkanatti bakka hiriyoottan teenna nama nikaa godhatee jira nama isaan gammachiisuuf jecha happy birthday bakka gammadde jechuuniif kongiraa jechuuniif qophii wayii qopheessanii jirra qophii kanarratti dammoo ijoollee baay'ee turanii kun galee gara biyyaa kun immoo as jira akkuma agartan kana kaafataa zana ofirra jennee jira kagaleellee gara biyyaa galee kan immoo as jirullee as jira እና guyyaa bareedaa ture guyyaa gaarii ture hedduu nutti tole hedduu bashannannee caffarree cirrr jennee jirra sanan jedha baay'ee namatti tola akkasi haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti kaa isinillee nu daawwatu keessan hedduu galatoomaa sanna kanumaan bashannanaatiin itti fufaa isinan ta'a akkasitti kunoo suuraa kaanii jechuudha ijoollee suuraa kaan kana keessaa hedduun isaa heerume ilmoo ka argate jira ka fuudhee baqqaamaa gara biyyaa galee jira saniifuu warroonni like subscribe naangoonni like subscribe naa godhaa hiriyoottan tiyyata biraa wajjin haga dhufutti nagaatti naa turaa